Dardara fi shamarran Oromoo warri Arsii kutaa waayuudha warri Baalee fi Arsii gamaa bifa kanaan yeroo aruuzaa jechuun yeroo cidhaa yeroo gammachuu garagaraa yeroo ayyaana adda addaa bifa kanaan walitti dhufanii dhiiraa fi shamarri gamaaf gamana dhaabateeti walitti dhiichisa jedhama tirriidha akka ajaa'ibaa kanatti namatti tola ijoollee Arsii ta'anii ijoollee Baalee fi Arsii gamaaf gamana ta'ee namni sirba kanan beenen jiru keessattuu gaafa uffata aadaatiin dabalanii uffata aadaa itti akkatti kaayatanii sirban hedduu tokko namatti tola yeroo ammaa kana garuu namni akkasi fiiqisu jira fiisoo san jidduudhaan godhan kana namni danda'u hin jiru ijoollee xiqqoo umriin jaraa waggaa 25-30 achi ol tare qofatu danda'a malee namni ijoolleen didiqqoon amma lafaa dhuftu tunniin hin dandeettu hin beektu waan akkana maaliif aadaan dagatamaatuma deemaa jira jechaadha akka ajaa'ibaatti wallee san bareechisa aadaa san keessatti wanni sun yeroo jedhan namatti tola jechaadha keessattuu ijoolleen baadiyyaatti dhalattee guddatte waan kan akka ajaa'ibaatti beekti sirba jaalalaa gamaaf gamana shamaraaf dhiirri gamaaf gamana ta'aniiti walitti wallisanii walii waa jedhu yeroo qeeqaas akkasuma wal qeequ akka ammaa kan namni ulee walitti hin fiigu ulee fudhatee boksii fi ilkaan walirraa cabsu walitti hin fiigu namni walleedhaan sirbaa wal arrabsaa sirbaa wal qeeqaa sirbaan wal faarsaa jaalala yoo qabaatellee xalayaa barreessee erguudhaan dura sirba waliif sirba sirbaan gaafata innis isiinis yoo tole jettes yoo didde sirbaan deebite hedduu namatti tola dhugaa dubbachuudha garuu wanni sun hundi amma waan dagataminetti fakkaatu waan jiru natti hin fakkaatu shari'aa dhalleedha shari'aan alattuyyuu namnumti amma moobaayilaa fi maal irraa ka'ee wallee miimoriidhaan dhaggeeffachuu kanarraa ka'ee afaaniin namni akkanatti walitti wallisu hin jiru yoo wallistoota baandii garagaraa taate malee jechuudha hedduu tokko namatti tola ijoolleen Arsiif Baalee wallee kana akkan daganne bifuma kanaan osoo itti fuftan Katiisen gaafattu deertodoona karaa gaafattu jedheen badee isaan garbiin jiranii jedhu faranjii boottu ija kiyyaan argee jechaadha gammadanii keessa dabranii waatu onnee kana keessaa si dhaata so Eshe ወንዶም ተከታኒ ሐሳባ ከሰነ አከና ታሲሳዲያ መልእክት ጉዳይ ተላለፋ ተማረን ከኛ ወር ኦፍ በጠበጠነ ንስ በጠበጠነ ከተማ ሲበጠበጠነ ሁሉም ተከሰነ ጥንቃቄ ጎዳ አማ መዝሙሪ ወሮሚያ አዲስ አበባ ከሰተ ደመቀ ጎነ ዘመራ ምክንያቱም ሳ ወሮሞኒ ጎፍታውያ ከናቲ አዲስ አበባ ይሳ ትክክለኛ ተማሪን ቀበቴቶ ተራመዱ ቀባ ከናፈማ ገረክላስ ትምርት ገባው እንዱራ መዝሙሪ ሞቀ ጎነ ዋለሮሞ ከና ከበረ ስርት ዘመራ እሺ ዘመሩ ዳፍ ታኮ ሊያማ ሲያጀ ወሮሚያ አዳ ታሪክ ጉዳ እምብርት ወሮሞታ እዝብንስ ሰገድያ ዲያጀራ በለሰግድ ለመለምተ እድቤን ወፍደረዳ እሾ ደሰነ ማገራ ዱጋ ዱራ ተማረነ ሶባ አንገት ጀፈ በለ ስነ ልቦና ራቀባ አመ ወጋ ከናምት ጂያ ከና በውሉሳ ጨረስተነ ትክክለኛ አደባባይ ትባተን ዘመሩ ቀብዱ ለማርጉያ ሰናኑ አጎዱ ክላስ ተገባ gaafa viidiyoo tan arge akka ajaa'ibaatti hedduu tokko na kofachiise wanti silaa nama kofachiisu illee hin jiru garuu maayini keessatti wanti tokko yeroo isaa eeggata malee wanni hin taane tokko illee hin jiru nuti garuu ni jarjara ammumaan ammatti haa taatu waan akkasii kana wanni jiru rakkoon tokko maayini wanti nuti hin hubanne keessattuu sabni keenya kun sabii Oromoodhaa jaarraa tokko walakkaadhaaf gabrummaa keessa turre biyyattiin sun sirna impayiraatiin bulfamaa turte afaan tokko aadaa tokko amantaa tokko isa jedhamuuni afaan dubbatamaa ture saniif amantaa keessatti kabajamaa ture santu akka amantaa hundaa olitti ilaalamaa kabajamaa ture so wanni waggaa 150 badee tokko takkatti maan hin ta'a namatti fakkaatu
akkasit in fudhatina in ta'u suutatti tartiibatti ta'a wanni gochuu qabnu maali nama kenna ka xiqqoo waa xiqqoo nu hojjete hanga tokko fuulduratti xiqqishu kan nu oofe tokko kabaja haa qabaannu har'a afaan oromoo duraan finfinnee keessatti jibbamaa ture har'a afaan oromoo finfinnee keessatti akka faarfamu godhanii jiranii galata namoota qabsoo san godhee sadarkaa kanaan nu gaheetiif galchuun dirqama jechaadha so nama kamuu hanga tokko waa diqqoo nama nu dalageef galata galchuun dirqama akkasitti haa wanta jennu viidiyoo kana irraa waa hedduu baranna jedheetii yaada. Isa hultee jabbilee gatii seen gaafattu irta deeona karaa gaafattu jedheen badee isaan garbiin jiranii mucaan sochoose hodaa dheeraa harkoota malee yoona kutaa. Lucky Johnny, lucky Johnny, lucky Johnny, lucky Johnny, lucky Johnny, lucky Johnny, lucky Johnny. Rabbi kiya tata ko gambo ba, amma jidan kabate, mikanya de mi makinan sigate. Kats. Gana malee galgalalee kaata gogaambo baa amma jiidhaan qabatee faasitii deemi makiinan sigate. Siif baale yoo kaasan aadaan waa hedduutu ka'uu danda'a waa hedduu jechuu dandeenya garuu wantoota bifa taphaatiin bifa walleetiin bifa baarootiin godhanii qabsoo keessattis waa hedduu dabarfataa turan baaroon kun keessattuu ummata Baaleef Arsii biratti akka ajaa'ibaatti jaalatamaa ture yeroo ammas ni jaalatama garuu shari'aa daangessaa maal jechuudhaan haasofni garagaraa irratti haasamee daawaan irratti godhameeti namoonni akka jibban gochuutti jirani garuu baaroon kun akkaataa lamatti ilaalama namni baaroo kana dhugamaan gara shirkiititti deemsisuullee jira ammootu bifuma baarootiin rabbiin faarsullee jira faaruun rabbiin malee rabbii kiyya jedhaniituma rabbiin faarsanii wanni rakkoo qabu tokkollee jiru bakki rakkoo ta'e maal inni qabrii namaa ziyaaruudha qabrii namaa ziyaaruun dhoorkaadha amma waa'ee shari'aa haasa'uuf miti garuu wanni an jechuu barbaade maanni aadaa Baalee fi Arsii kana keessatti wantoonni hedduu namatti tolan ka qalbii namaa daa'isan qalbii namaa raasan kan nama kenna Oromoo miti faranjiinuu gaafa daawwachuudhaaf Baalee dhuftu dirree sheekanaa Huseen Soohumariin yoo dha'itu umimmaan boottu gaafa warri baaroo baasu kun taa'ee baaroo baasu akkasitti ol utaalee harkatumu hadiraa jedhama wanta jedhu faranjii boottu ija kiyyaan argee jechaadha gammadanii keessa dabranii waatu onnee kana keessaa si dhaata so akkuma jalqaba irratti jedhe waa'ee wallee aadaa saniinillee wal qabate baaroo kanallee amma namni hedduu irraanfachuu jira namoota muraasa namnunti sagalee akkasii qabaatee baaroo kanallee baasee nama garaa daa'isu nama muraasa warroonni duraanii sun almost amma gara dhumaatiitti deeman umriin isaanii deemee jira dadhabanii jiranii baaruma sanillee baasuu hin danda'anii namni ammoo isaan bakka bu'ee bakka san dhaalaa jiru waan jiru natti hin fakkaatu yoo jiraate ammoo jajjabeeffamuu danda'uudha qaba hanga danda'etti akka rabbi dan faallaa rabbiin taanetti amantii ufiillee osoo hin tuine aadaa duraan qaban wanta duraan qabnu san wanta ormi warri alaa dhufellee ittiin nutti hawwisan balleessuun sirrii miti akkasumatti jabeeffatanii deemuudha akka yeroo tokko namoonni Dr. Abiy illee kaase hanga Makkaa fi Saudi Arabiyaa Makka deemnee muslimni achitti hajjuu asuma dirree sheekanaa Huseen itti hajjii haa goonu taasuun illee maal rakkoo qaba so akka duraan jennutti dirreen sheekanaa Huseen hajjii warra Arsiif Baaleetillee ni jedhamaa ture irra caalaa ammoo warri Jimmaa keessattuu Jimmaa fi Walloon anuun umrii keessatti kan yaadadhu warri Jimmaatii fi warri Walloo baatii lamaaf baatii sadii fe'ateeti dirree sheekanaa Huseen kana dhufanii achitti ziyaaranii bashannananii taphatanii wanta barbaadan godhaniiti achi deeman wanni beekamuu qabu tokko jiraate namni bakka sanitti garaa qulqulluudhaan walgaa garaa qulqulluudhaan walgeeti du'aayii godhatee ka ilma dhabeef ilma kadhatanii ka bakka roobni dhabameef rooba kadhatanii bakka lolli jiruuf lolli akka irraa dhaamu kadhatanii addaan deeman rabbii kiyyaa ilma nuu kenni rabbii kiyya rooba nuu roobi jedhan malee sheekanaa Huseen yookaan Soohumar ilma naa kenni namni jedhu tokkollee hin jiru so san akkasitti qabatamuu danda'u qaba achirraa waa hedduu baranneeti dabarre osoo bifuma saniin
itti fufee silaa hedduu namatti tola almost amma gara dhabamuutitti illee deemu jira keessattuu ijoolleen Baalee fi ijoolleen Arsii waa'ee kana bakka kana jabeeffadhaa jechumaa fi rakkoon amma jiru maa inni osoo rabbiin kadhattee illee osoo waan feete illee kadhattee feetu dhakaallee osoo kadhattee namni siin dhagamu maaliif ilma namaa kanattu garaan summaa'e dur namni garaa qulqulluudhaan deema garaa aanan garaa bishaan baatee deema namni duraanii namni ammaa summii baateeti deema summii walii summeessuudhaaf deema kanaaf rabbiillee nu dhaga'uu dide kanaaf gabroomaatu jirra kanumaan jechuu barbaade viidiyoodhaan kanneenitti akka bashannantan shakkii tokkollee hin qabu yeroo gaarii qabaadha viidiyoo biraatiin xiinxala biraatiin yeroo biraa walitti deebina horaa bulaa deebana bye bye